Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu ani naguma kiyya nagaa galata waaqayyoo isiniin jedha. Egaa warroonni mana kanaaf haaraa taatanii subscribe like gochuun eegalaa isiniin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun eegalaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettii yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun jechaadha. Biyyoota 20 jechaadha guyyaa hundayyuu. Akkara baankiitiin illee akkasuma baankota immoo egaa akkuma beekamu akkuma jedhee baankota akka jareenii qabadhee dhufaa kan jedhee jechaadha. Maaliif baankonni wal fakkaatan miti waan ta'eef jechaadha. Baankonni akkuma maqaa isaanii jijjiirrannaan doolaarii isaaniillee garaa jechuudha. Kanaaf baankii akka jareenii qabadhee dhufaa guyyaa kalee viidiyoo kalee keessatti kan hojjete karaa baankii Hawaashiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baankii qajareen baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii yookaan koomershaal baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiidha jechuudha. Biyyoota 6 qabadhee dhufee jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufee baankii immoo akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiidhaananii qabadhee dhufee jechaadha. Egaa akkuma beekamu immoo karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Paawundi sterlingii, Koronaa, Yuuroo, Swiss birankii, Turkii liree, Ijipshaan, Paawundii, Israa'el shekelii fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Biyyoota muraasas maqaa dha'u garuu biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo guyyaarraa biyya 6 jechuudha. Kan biyya Kuweetitti dabaleen jira. Karaa baankiitiin illee guyyaarraa baankii daldala Itoophiyaatiin jechuudha. Biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kuweet dinaaraa jechuudha. Salphumatti biyyoota 6 karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Guyyaarraa baankiin daldala Itoophiyaa irra dhugaa dabalee jira. Dhugaan oomaan jedhu saantii wayii dabalee jira. Birriin Kuweet immoo naannoo birrii 2 dabalee jira. Samoona torbee darbe kan torbee darbee irratti jechuudha. Erga torban tokkooti guyyaa har'aa dabalee jechaadha. Baankiin daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii jechaadha. Egaa amma gabaabumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'a karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiima 61 jechuudha. Guyyaa har'a karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin illee dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru. Birrii Paakistaanii fi birrii Yemen irraan kan hafe dabalaniitu jiru jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 birrii 57 fi saantiima 21. Kanaadaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 28 fi saantiima 27. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 25 fi saantiima 71. Kan itti aanu hoomarri haalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 birrii 74 fi saantiima 86. Duubaa dirhaamiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 49 fi saantiima 72. Birriin Duubaa irree saantiima wayii dabaleetu jira jechaadha. Guyyaa har'aa jechaadha. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Birrii 42 fi saantiima 80. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 48 fi saantiima 58. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 41 fi saantiima 86 jechuudha. Garaagarummaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessa baankii Hawaash jechaadha. Birrii Saawudii tokko meeqan jijjiirratee birrii 43 fi saantiima 22 ture jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin jechuudha. Garaagarummaa qabu jechuudha. Har'a immoo guyyaa har'aa baankiin daldala Itoophiyaa Saawud Arabiyaa riyaalli birrii 41 fi saantiima 86 jijjiirratee yookaan
jijjiirrachaa oolanii jechuudha salphumatti. Kanaafuu garaagarummaa birrii lamaati jechuudha. Birrii akkasuma birrii Duubaay illee yookaan dirhamni Duubaay fakkeenyaaf guyyaa kalecha baankiin Awaashii birrii Duubaay tokko jechuudha. Birrii 44 fi saantiba 76 jechuudha. Viidiyoo kakalee keessatti baankii Awaashii jechuudha. Guyyaa irraa immoo baankiin daldala Itoophiyaa birrii 42 fi saantiba 80 jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa qabu jechuudha. Kanaaf salphumatti baankota qaqqajareen qabadhe kanattan qaqqajaree dhufaa jiru. Salphumatti walumaa galatti kan caalu baankiin Awaash baankii daldala Itoophiyaan caala jechuudha. Kanaaf garaagarummaa qabu jechuudha. Kanattan baankii qaqqajaree qabadhe dhufaa jechuudha. Guyyaa hundayyuu maaliif garaagara waan ta'eef wal fakkaata miti baankonni hundumtuu akkuma baankii Awaash baankii daldala Itoophiyaa baankiin Siqii akkuma maqaa isaanii garaagara ta'e jijjiirrannaan baankota hunduu garaagaraa jechuudha. Tokko miti wal fakkaata miti jechuudha. Akka itoo bilaak maarkeetii tokko miti jechuudha. Egaa salphumatti kan ittaanu baareen dinaarri karaa itoo bilaak maarkeetiin jechaadha. Birrii 400 fi birrii 83 fi saantiba 85 jechaadha. Kan ittaanu kuweet dinaarri karaa itoo bilaak maarkeetiin birrii 500 fi birrii 89 fi saantiba 55 jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin birrii kuweet tokko jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo birrii 500 fi birrii 1 fi saantiba 13 jechuudha. Birriin kuweet karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Kan ittaanu Joordaan dinaarri karaa itoo bilaak maarkeetiin birrii 200 fi birrii 57 fi saantiba 53. Chaayinaa Yoowwaaniin karaa itoo bilaak maarkeetiin birrii 26 fi saantiba 90. Kan ittaanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa itoo bilaak maarkeetiin birrii 200 fi birrii 41 fi saantiba 61. Akkasuma paawundi sterlingiin immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 200 birrii 4 fi saantiba 07. Koronnaan karaa itoo bilaak maarkeetiin birrii 18 fi saantiba 77. Yuuroon karaa itoo bilaak maarkeetiin birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 07. Akkasuma immoo yuuroon karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 68. Swiss frankiin karaa itoo bilaak maarkeetiin birrii 200 fi birrii 25 fi saantiba 59. Turkii liireen karaa itoo bilaak maarkeetiin birrii 3 fi saantiba 91. Ijipshaan paawundii yookaan birriin Ijiptii tokko karaa itoo bilaak maarkeetiin birrii 3 fi saantiba 70. Israa'el shekeliin karaa itoo bilaak maarkeetiin birrii 61 fi saantiba 11. Yemen rihaalli karaa itoo bilaak maarkeetiin 0 saantiba 76. Hindi ruupiin karaa itoo bilaak maarkeetiin birrii 1 fi saantiba 92. Kan ittaanu Paakistaan ruupiin karaa itoo bilaak maarkeetiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetiin biyyoonni 20 kana fakkaatu. Akkasuma karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Gabaabumatti karaa itoo bilaak maarkeetiin guyyaa har'aa dabalee jira. Karaa baankiitiin illee akkasuma baankiin daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiin guyyaa har'aa dabalee jira. Kan torbee darbeerra guyyaa har'aatu dabaleetu jira jechuudha. Baankiin jechaadha guyyaa darbee torbee darbee akkanaa keessattuu birrii kuweetii 400 fi 90 wayii ture jechuudha. Birrii 400 birrii 90 wayii ture. Guyyaa irraa birrii 500 birrii tokko galee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa irraa karaa itoo bilaak maarkeetiin illee dabalee karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin illee dabalee jira jechuudha. Kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu warroonni Joordaan Beerut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Fakkeenya birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madaamii jirtan immoo diinaara osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut yookaan Libneen illee akkasuma birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin biyya Beerutii immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Birrii Itoophiyaatu caala akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Hedduu xiqqoodha saantiba wayiitii jechuudha. Kanaaf birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaariin hedduutu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhanii cayanii maqaa isaanii hin dhahin illee hedduutu jiru jechuudha. Isin salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan sasaabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa irraa karaa itoo bilaak maarkeetii yoo ergattanii birrii 100 birrii 82 fi saantiba 61 herreeggattu jechuudha. Maaliif Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma jedhe karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattanii birrii 100 birrii 57 fi saantiba 21 herreeggattu yookaan sasaabbattu. Maaliif Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Gabaabumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan birrii biyya isaanii osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan sasaabbattu jechaadha. Gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.